Hayya jira jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessan an baay'ee nagaa kooti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a waan inni irratti haasa'u jechuudha. Dhaamsa warra ala dalagan yookaas warra mana madaamiitti badanii ala ta'anii dalagaa mana ijaazaa bahanii waa isaanii haasa'uun dhufe jechuudha. Anis nan beeka waan ta'eef jechuudha. Akkamitti maaltu si dhibee jechuun dandeessanii waan natti dhaga'ame haasa'u waan natti fakkaate haasa'u hamma nama ta'ee jirutti jechuudha. Wanti kun gorsa ta'a yaada ta'a waan jedhe gara keessan dhiyeessuun har'a keessi kun na dirqisiiseera jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een of eeggannoo dhabuudhaan yookaas of eeguu kan jedhu tokko jira. Of eeguu dhabuudhaan rakkoo mataa isaanii ofirraa ni ga'u jechuudha. Ijaaza yookaanis immoo ala ta'anii dalagachuu. Namoonni baay'een durboonni baay'een jechuudha. Osoo madaamiin gaarii taatee jirtu hiriyaa isaanii ilaalanii dhiiraan janamanii warri alatti badanii hojjetan jiru. Warri kaan immoo warra humna isaaniitii ol ta'e madaamiin rakkistee maallaqas dhorkattee hojiin itti baay'atee miindaas hin dhoowwatti waan baay'ee rakkina garaagaraa kaan immoo ijoolleen dhiiraa rakkisanii abbaan mana madaamis rakkisee warri bahan jiru. Isaan kanaan jechaan jiru baay'ee adda baafadhaa jechuudha. Warri rakkatanii jechaan jiru fakkeenyaaf isaan warra rakkataniifis ergaa nan qaba gorsa nan qaba jechuudha. Garuu addan baasa bakka lamatti jechuudha. Amma madaamii yeroo dalagaa turetti baay'ee akkan ala bahee hojjedhuu fi namni garaagara na janaa ture. Firrisii namoonni warri dhiiraasii warri na beekanis kootu bahii alatti hojjedhu. Baay'ee madaamiin koo waa tokko rakkina kana jedhame hin qabdu akka gaaddeenyaatti kan hojiin jiran jechuudha. Iccitii ishii natti matti nafaana mari'atti illee waa hunda natti miti. Kanaafuu waan mana rakkistu tokko hin qabu. Hojii yoo baay'ate immoo kanan dhaqe hojii hojjechuufidha. Baay'ina hojiitii fi madaamiin gaarii taanaan maallaqa namaa kaffalti taanaan waan dhumaa namaa gooti taanaan hojii mana sanaa garuu hin baay'ate jedhanii alatti bahuun rakkoodha. Alatti bahuun waan biraatti. Jalqabumayyuu biyya Arabaa kan dhaqame hojii hojjechuun malee taa'uuf miti. Otoo taa'u ara galfachuu ta'e biyya ofii mana haadha ofii taa'ama ture. Garuu rakkoo humnaa ol yeroo ta'u maallaqa hojjetanii hin kennamu yoo ta'e rakkoo garaagaraa keessan dhiirri isaanii kan nama rakkisanii daffaruudhaafis faana jiraachuu abbaan manaas kan akka haala kanaan rakkisu yoo ta'e kun dhimmi isaa gaafa dhaga'amu gara lubbuutti hin deema waan ta'eef madaamiin dhageenyaa hin ajjeesti waan ta'eef kun baduun dirqama. Erga alatti bahee yoo namni tokko akkamitti dubartiin tokko durbi tokko akkamitti manaaji of gootee jiraachuu dandeessi. Baay'ee dirqama nama tokko faana jiraachuu hin qabdu. Dirqama mana ijaazaa gaafa baate nama tokko faana akka dhirsaa qabatte birriishitti asarakkabaa ji'a ji'aan faana jiraachuuf dirqama hin qabdu. Namoota faana walii galtee gatii mashwaaraa ittiin baatu kaffalattee jennaan nama tokko illee otoo hin barbaadin mirga ishee of kabachiistee jiraachuu dandeessi. Dubartii cimtuun jechuudha. Garuu ishee lawwaasaan isheen kaayyoo hin qabne ishee lifisfisiin ishee immoo dhiiruma jala teessee birrii ishee hin kennitiifi waan hundumaan kennitiifi gaafa miidhamtu immoo hin miidhamti. Dubartoonni ciccimoon garuu kaayyoo qaban waan bahanii beekanii manuma ijaaza sana ta'anillee dhiira kan faanallee rileeshinii karaa biraa dhiisanii akka bolummaatti rakkoo wajjin mari'achuudhaan jiraatanii keessa isaanii of qabsiisuu dhiisanii warri jiraatan jiru. Warra akkasii kabajamanii ma jiraatu. Nama baay'ee argeera waan ta'eef jechuudha. Ijoollee baay'een immoo gowwummaadhaan jechuudha. Hiriyaan tokko yoo mana madaamiitti baddee ala jiraatte anamma akkasnaan jedhaa turanii jechuudha. Yeroodhanii hin bahanoon barbinaan sodaadha dhugaa waaqaan rakkinas hin qabaanne garuu kootu bahiitii magaala riyaaditti bayi dalagadhu. Kootuti riyaaditti taa'ii nufaana taa'itii dalagadhu waan hundumaa nutu sii sirreessaa jedhan ijoollee tokko nan beekayyuu ijoollee biyya keenyaatidha gara naannoo keenyaati. Ani garuu keessi koo eeyyamamaa miti. Baay'een sodaadha ala bahuuf jechuudha. Tokko maal jedhu seetanii atamma jireenya dukkana keessa jiraachaa jirta akka namaatti jiraachaa hin jirtu. Kootu waan namni jiraatu akka namni itti jiraatu ilaalaa
waan barbaadde dalagachaa waan feete godhachaa laayifii keessa caaraa jireenya kee jiraadhu maaliifi dukkana keessa jiraata bara kee guddaa akkasnaan jedhee najanaa turan ani garuu siruma tokko madaamii faana rakkinaan qabu wanti mana shiitii na balleessu hin jiru lammata immoo anu baay'ee sodaadhituma fedhiisa qabaadhe nan sodaadha deemuu jechuudha mana shiitii deemuu yoo Itoophiyaatti gale malee jechuudha. Kanaaf ijoolleen baay'een jechuudha akka kanaan gowwoomfamanii jechoota kana dhagahanii tokko feetetti jiraattaa iddoo barbaadde dhaqxaa mana feete dhaqxaa abbaa feete faana jiraattaa laayifii kee caartaa kanaan gowwoomfamanii warri madaamii nagaa biraa mana nagaadhaa bahanii alatti rakkatan baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Kanaafuu hiriyaan koo mana madaamiti waan baddee ala dalagduu fi ani mana madaamiti badee ala dalaguun qabu. Ammati miindaan kee birrii 1,000 yeroo sana riyaala 1,000dha 1,200 fannaa kaffalama. Kana hojjechuu keerra riyaala 2,500 riyaala 3,000 faa dalagachuu dandeessa. Naan jechaa turan dhugaa waaqa soba miti na riskiin jiru garuu riyaalicha caala balaan duuba isaarra jiru jechuudha. Wanti nama mudatu baay'eetu jira jechuudha yeroo alatti ba'an. Kanaafuu an maal isin gorsuu barbaade seetanii akkanatti dhaga'ametti jechuudha. Waanuma salphaadhaaf waanuma janajjanameef dhiiraafaa janajjanamee namni ba'u jira. Dhiirri janajjanee jaalalaafaa keessa janajjanee sin jaalladha jedhee janajjanee kan baasu jira mana madaamiti. Booda immoo ittaasaa ji'aan birrii shirkaa fudhataa ishee faana ittaasaa rakkoo baay'ee irraan geessisa. Dhumarratti akka nama waxmadii keessa gasheetti naannessaa jechuudha taasee dhiirri baase sun jechuudha. Garuu durboonni keenya madaamii gaarii bira jiraannaan dhugaa waaqa mana madaamitiin bahina riiskii baay'ee qaba alli humaa tokko faayidaan qabu. Isa isaan alatti bahanii suuraa maxxansan hin ilaalina. Isa isaan goodaa keessa deemanii ijaazaadha guyyaa ijaazaati jedhanii mana ijaazaatti galanii sirbanii viidiyoo waraabanii shiishaa xuuxanii maal jedhan dhiira faandanna san kana ilaalina dhugaa waaqa faayidaa tokko hin qabu macarrashaan isaanii waa biraa ta'a. Kanaaf madaamittiin humaa hin hammaanne madaamii hamtuu bira taa'u wayya mana bahanii ala dalaguu manna. Madaamii hamtuu beektuuti amala ishii danda'anii ishee faana jiraachuu wayya badanii ala dalaguu manna. Faayidaa tokko ittiin qabu. Siireesii warra siirees ta'an dubartoota ciccimoo warra akka maalisiniin jedha. Akka qeerransatti namni siqumti dubartoonni tokko jiru akka qeerransaa warri ta'an nama ofitti kan hin bunne. Yoo dubartoota akkasii onnee akkasii qabaatte dhuguma dalagachuu dandeessa maallaqa kee walitti qabachuu dandeessa mirga kee kabachiistee jiraachuu dandeessa. Garuu dubartoonni warri akkas lawwaasan tokko jiru warri dubbachuu illee hin dandeenye mirga isaanii hin barbaaduma kanuma hin raawwadhu hin barbaadu warri jechuu hin dandeenye illee baay'ee isaanii jira. Isaan akkasii garuu manuma madaamii keessa ta'anii madaamiin naannessitee ashaatee dhumarratti gara biyyaatti togalan isaanii wayyaa siniin jedha. Kanaafuu hiriyaan kee waan baatee mana ijaazaa deddeebituuf anis nan bahan jedhi. Firri kee tokko namatti beektu tokko gadi ba'ee waan dalaguuf anis mana madaamii gadhiisee bahan jedhi. Baay'ee simiidha dhugaa waaqa simiidha. Jechoota isaanii ilaalin laayifii isaanii ilaalin waan isaan dabarsan ilaalin. Rakkoo baay'ee qabu isaan jechuudha. Darbeetudha. Warri manuma ijaazaa sana dhaqaa maallaqallee walitti qabatan muraasa malee maallaqa isaanii ji'aanuu dhaqanii isa namicha jaallatan sana isa mana ijaazaatti isaan waame isa mana madaamiiti mana xalabaadhaa isaan baase sana kennu maallaqa isaaniillee jechuudha. Kanaafuu mucaa fooqii sadaffaarra ganna darbate jettu dhaggeeffadheeni anammoo waan akkasiin natti dhaga'ame jechuudha. Bargit mucaan kuni duratti hin beektiin wal beeku sirriitti wal beeku sababa kanaanidhayyuu kan waan wal beekaniif maallaqa harkaa fudhate isheenillee waan wal beekanii maqaasaa beektee abbaasaa beektee biyyasaa beektee sanyiisaa beekte. Duraan wal beeku jechuudha. Duraan baay'ee wal beeku jechuudha. Kanatti rakkoon akkanaa isheerra gahe jechuudha. Kanaafuu
dubartoonni keenya shamarran biyya arabaa dalagdanii baay'ee serious of eeggachuu qabdu. Hammamillee madaamii yoo hammaatti hammamillee yoo hojiin baay'ate manuma madaamii ta'ati kontiraata keessan yoo fixan gara biyya galuu sinii wayi. Tokko seerri baay'ee ciccimeera. Biyyatti galuun baay'ee ulfaata, ijoolleen baay'ee rakkatu. Amma warri Saawudii faa jiran biyyatti galuu baay'ee rakkatu. Warri duraan ala bahanii warri mana madaamii jiran garuu hinuma galu. Yeroo isaanii yoo fixatanii madaamiin haa rakkistus haa dhiistus garuu hinuma galu. Warri alaa garuu baay'ee rakkatu jechuudha. Seera garaagaraa bahaa jira. Seera baay'ee garaagaraa bahaa jira jechuudha. Kanaaf ammallee kottu bahii kottu ala taa'ii dalagadhu namni namaan jedhu jira jechuudha. Kanaaf inni kun dhaamsa kotii gorsa dhasiniin jedha. Ofirraa kaaseen arge anamma osoo yeroo sana maalillee haa ta'u tokkuma kan isinitti himu maalillee haa ta'u miindaanii ishuma mana madaamii ta'anii ishee xinnoo sanatu walirra namaa taa'amanii isa ijaazaa bahanii ji'aan deemanii dalagan sun birriin isaa tokkollee hin mul'atu. Dhiira tarkaa fixakaa, ijaazaa fixakaa, mana kiraayii fixakaa, bahanii bashannanuu, uffata bita maaltu fixa. Kanaafuu 3,000 isatti ala teessee dalagdee ijaazaa baaturraa mana madaamii teessee 1,000 riyaala 1,000 madaamiidha dalagdu isatu si fayyada. Warra kanaan dura warra yoo itti yaaddan jiraatanii jedheen warri gana ala baatanii dalagachuu feetan. Itoophiyaatti galtanii biyya kan biraa deemuu sinii wayya. Dhugaa waaqa gara biyya keessanii dhuftanii waan hundumaa seera qabeessaan xumurattanii gara biyya kan biraa deemuu sinii wayya. Biyya sanaati alatti baduu keessaniirra. Rakkoon isinirra gahaan siniin jedha. Karaa seeraa rakkoodhaa, karaa namaa rakkoodhaa. Wanta rakkoo baay'ee jira siniin jedha. Kanaafuu yoo dogoggore naa of kalchaa siniin jedha. I love you so much. Ciao.